egaa namni tokko waan tokko gaafa hojjettu nan dogongoree jettee yookaan immoo hin beeku jettee gadi of qabde taanaanii ofuma keetti gadi of qabu keetii jechuudha. Kana gaafa isiniin jedhu waan tokko gaafa hojjennu ofitti amanamummaadhaan yookaan iftoomnaan yoo itti deemnee hojjenne wanti hin danda'amin lafa kanarra hin jiru. Nagaa kollee hin daganne. Ashama harka fuudhee kam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi baraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaan tan isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatiin akkasuma share illee naaf godha. Akkasuma like gochuu jammaraa isiniin jechuun jaalladha. Egaa yaadaa fi qeeqa qabdan komintii jala har'amee viidiyoo mucaa kanaa gidduu kana gahuutti keessan agartu speed show jedhan speed show dhuguma speed show dha inni. Waa'ee isaa tokko isinitti maal akka isarraa baradhee fi akkasuma Adoonaayidhaan immoo dinqisiifachuun barbaada jechuudha. Maaliif hojjettanii dhugaa dubbachuudhaa fi Adoonaayii nama aarsaa kaffalaa jirudha. Dhugaadha. Osoo ijoollee keenyaatiif osoo ijoollee Oromooti nama bahanii nama mul'isan mitiiti. Ati sabaateyyuu karaa itti si qurxanii karaa itti si hambisan barbaadu. Inna Ispirshawun kun akkam background isaa dubbisetti dhugaa rabbii isiniin jedha. Mucaa hiyyeessaa ture jalqabni isaa. Mucaa hiyyeessaa ture garuu yeroo tokko ofitti amanamummaa qabaachuun wanta dandeenyetti nan danda'a jettee hojjechuun dhugaa rabbii si guddisa malee waan tokko si salphisu. Namoonni keenya amma fakkeenyaaf amma namni tokko har'a dogongora yoo hojjete abalu yoo quba isatti qabee dogongora isaa sunii fi hiruma dhiisa malee wanta dogongoree jedhee boru na sirreeffadha jedhee itti deebi'uu qabu. Sodaan irraa kan ka'e jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Mucaan kun Ispirshawun kun yuutuubiin isaa miliyoona 45 tuqaa jaarra jira kaleessa. Kaleessa sa'aatii 4tti jechuudha. Sa'aatii 8tti immoo 45 tuqaa 8 irra jira. Agartanii garaagarummaa isaa. Inna mucaan kun nama umuriidhaan baay'ee xiqqaadhaani. Isinii galee umuriidhaan baay'ee xiqqaadha. Garuu immoo hojii inni hojjetuu fi waa inni godhutu kana hunda isa taasisee jechuudha. Sababni isaa yoo hojii kamirrattuu nan danda'a jedhee itti deema malee tasumaan nan dadhabe jedhee duubatti hin deebi'u. Waan tokko fakkeenyaaf fiigicha tokko gaafa fiigee fiigicha sun nammoo jedheetuma fiigaa yoo mo'ames bakka normaali isa biratti. Garuu amma fakkeenya ani yookiin namni tokko fiigicha tokko gaafa fiigne nan mo'a jedheen fiiga yoo ta'e mo'uu yoo baadhe yookiin nanni isaa yookaan nan aara yookaan manatti hin deebi'e ta'a akkas dhaloonni keenya. Garuu immoo akka kana osoo hin taane nan hojjedha jette taana bakka nan danda'a jette taana hojjechuudhaaf wanti si daangessu tasumaa hin jiru. Garuu inni guddaan ati ofitti amanamummaa qabaadhu of ta'e. Isinii galee umurii kanaan mucaan kun wani namichicha tiiktookii sun maqaa sana jalaa badeenis yuutuubiriidha. Nama jabaadha nama beekamaadha. Maajikiidhaan hojjeta. Inni maajikiidhaan hojjeta. Inni meeqa qaba? Miliyoona 4 qaba. Ani dhugaa rabbii isinii jedhe isumayyuu nan dinqisiifadhe. Isa kana immoo na ajaa'iba. Miliyoona 45. Akka addunyaa kanaatti kan qoxaaxaree jiru sadhachuudha. Kanaaf yeroo tokko shamarranis dhiirris waan tokko gaafa hojjennu bakka nan danda'a jennee itti deemna taanaan wanti akka nuti waan sun dadhabsiisu godhu tokkollee hin jiru. Garuu ofitti amanamummaa dhabuu keenya gaafa haasofnu dogongora ofirratti eeguu keenya isa kanatu akka duubatti deebi'u nu taasise. Akka duubatti deebi'u kan nu taasise isa kanadha malee otoo ofitti amanamummaa qabaanne dogongora koo har'aarraa boru nan baradha jennee otoo yaadna ta'e wanti duubatti nu deebisu tokkollee hin jiru. Amma ilaala baay'een keenya yuutuubiin jammarraa hin dhiisna, tiktookiin jammarraa hin dhiisna. Kun maalirraa kan ka'e ofitti amanamummaa dhabuu keenya. Yeroo ammaa kana immoo kan addunyaa kana qoxaaxaree jiru yookaan addunyaan kun ikoonoomii guddaa kan ta'e gabaa gurgurtaa kan ta'e maala sooshaal miidiyaadha bakka.
social media online shopping bakka jireenyi ilma namaa qabu kan hiyyeessas sooressas kan wal qixxeessi maala social media abbaan irratti hojjete jennaan abbaan irratti dalagee jennaan dhugaa rabbi advantage guddaa qaba garuu namoonni keenyi gaafatti gara social mediaatti dhuftee keessattuu Itoophiyaatti asii qeemmalee barteen kuni baay'ee duubatti hafaa gaafatti gara social mediaatti yookaan gara online tokkotti baate akka bakka ilaalcha addaa tokko siif qabu gaafa kana immoo aamlee kee caba kun immoo kufaatii keenya mul'isa innaa mucaa kana maal isin jechuun barbaade mucaan kuni wanta hojjetu kam keessatti video isaa ilaalta yoo ta'e video isaa danuu migla miliyoona meeqa qaba miliyoona 45 tuqaa 8 qaba garuu video isaa immoo video 1,700 qofa video 1,700 qofa kan kootu qaata video isa jala sakkaan jettu dhugaa rabbi 1,000 malee maal caalaa garuu immoo video dalaguu inni guddaan maal tachi keessa jira beektanii viidiyicha keessaa barumsa guddaa kan qabutu jira barumsa guddaa akkamitti akka jireenya biyya lafaa kana mo'achuu dandeessu akkamitti hiyyummaa injifachuu akka dandeessu namni tokko amma akkasitti yaadnaan hojjedhee qofa yookaan humna kootiin xaaree qofforee maal godhe akka kanatti yaadna hiyyummaa mo'achuu no miti kan hiyyummaa kan mo'annu inni guddaan fiignee yookiin qonnee qofforree osoo hin taane saayikoo keenya fayyadamu saayikoo keenya fayyadamne taanaan hiyyummaa wanti nuti mo'atiniif hin jiru immoo ajaa'ibaatti sinii galee nuuf dhufu kun yeroodhaaf nutti fakkaatu garuu ilmi namaa hammuma fiizikaalli namaa jijjiiramaa deemu waa'uu sii galaa deema kanaaf jireenya keenya keessatti ofitti amanamummaa qabaachuun yookiin sodaarraa bilisa taanee jiraachuun faayidaa guddaa akka qabu beekuu qabna faayidaa guddaa nuuf qaba laalaa mucaa lola yoo ta'e nan danda'a jedhee lola waan hunduma nan danda'a jedha danda'u jedhu takka bakka waan isatti dhufee hunduma hin dhiiba yoomuu ames waan tokko noormaalidha bakka waan isatti fakkaatu sinii galee wanta hundumayyuu ni hojjeta bakka nan danda'a hin fiigas fardas nan gulfa jedha makiinaa fa'aa gottota argita yoo ta'e kun maalidha bakka ofitti amanamummaa qabaachuu isaa ibsa ofitti amanamummaa qabaachuu isaa ibsa gaafa ofitti amanamummaa qabaatte immoo wanta kamillee wanta kam sii galee wanta kam akka mootee dabartu si mul'isa amma maal barbaada kanarra bidhaamu addunyaa kana warra deemaa jira umurii isaa garuu laala umurii nama xiqqaa maqaan isaa immoo addunyaa kanarra jira sii galee kanaafi garbis ini jira kana keessatti ofitti amanamummaa maal akka ta'e baay'ee tokko na barsiise sodaarraa bilisa taanee jiraachuu inna dhugaa rabbi Adoonaayii immoo maaliif hin dinqisiifachuu barbaade jettanii Adoonaayii kuni gawa qalaalaa yeroo gabaabaa keessatti mucaa kana caalee akka argamu abdiin qaban sababni isaayyuu garaansaa qulqulluudha mucaan dhugaa rabbi garaansaa qulqulluudha በጣም garaansaa qulqulluudha eenyumatu mucaan kun gara Itoophiyaa dhufuunsaa sababii Adoonaayitiif eenyumatu
Sisi mul'isuuf yookiin anaa mul'isuuf jedhee waa aarsaa akka kanaa naa kaffalu eessa jira? Garuu immoo namni tokko beekumsaa hubannaa isaa kennamee dhugaa rabbi bakka waaqayyo isaa eebbisu nama kun akkas. Mucichi isa Itoophiyaa sun faana wal agarsiisuuf jecha waan isaan wal fakkaatanii mucaan kun boru mucaa kana caalee akka inni argamuu danda'uuf jecha aarsaa amma kana kaffalee gara Itoophiyaa akka mucaan kun dhufu taasise. Osoo immoo ijoollee Oromoo keenyaati. Osoo ijoollee Oromoo keenyaati yookaan osoo ijoollee kaaniiti dhugaa rabbisni jedhe. Karaa ati kuftu, karaa ati gadaftu si taasisu malee waan isinii galuu qabu jechuudha. Ijoollumti Oromoo keenya gasti isaan isin gashan geemallee isin taphachiisan. Geemuma amma jira mitiire kan walitti taphatan geema guddaa osoo hin taane. Isuma igiroon si godhu malee si kuffisu malee ofitti si fudhatan. Kun maal ameetta maal agarsiisa? Of jaallachuu isaanii agarsiisa. Isinii galee osoo ijoollee keenyaati bahanii nama kana mul'isuu hin barbaadu. Tasuma. Garuu immoo dhugaa rabbii Adoonaayin kun baay'ee natti tola. Baay'ee dhugaa rabbisni baay'ee isa dinqisiifadha. Garuu immoo inni waan gaarummaan keessa isaa guutee waan bakka jira mitiire Itoophiyummaa isaatiif jecha aarsaa kana kaffalee akka mucaan kun gara biyya kanaa dhufee mucaa sun faana wal argan taasise. Kasuma namni carraa guddinaatiif fiigu namni jijjiiramuu barbaadu akkasuma kana bakka. Dhugaa kana miti waan gurguddaa yoo hojjechuu kan danda'u abdiidha. Ni hojjeta bakka. Malee akkasumaa fi followers miliyoona meeqa baatanii wal ta'an jira moo Adoonaayin kan caalu mucaa tokko fa'aa Itoophiyaa dhuma keenya keessa Oromoo keenya Arsitee Baalee ta'ee beeku. Miliyoona meeqa qabu? Miliyoona 9 10 guutuu eeggadda. 300 naaf ishee kan follow godhaa jedha. Miliyoona 9 dubartiin tokko jirti kan miliyoona 7 qabdu. Guyyaa tokko gadi baatee hin beektu. Maal qabaree gara maqaadhaaf malee maal fayyadee gaashaa? Waan tokko itti jijjiiraman agarsiiftu taanaan maqaadhaaf yoo baattee teessee maal gatii qabu? Maqaadhaaf baatanii taa'uun normaal bakka gatii hin qabu. Garuu immoo bakka erga hojjettee itti cabsitee hojjechuudha. Itti cabsitee hojjechuudha bakka. Nan hojjedha jetta taanaan hojjechuudha bakka. Danda'u taanaan miisuudha bakka. Sinii malee shokkaa fi yookaan sodaa yookaan immoo jira mitiiree waan mandara keessaatiif jedhanii sooshaal miidiyaa barachuu hin ta'u. Kanaaf gaarummaan bara jiraattu kana keessatti gaarummaa yoo yaadde saatii ammaa kana faatti ati gaarummaa yoo yaadde dhugumaa ilma namaatiif gaarummaa yoo yaadde bakka hin argatta gatii. Nama isheen jechuun barbaade seetan hordoftuu tokko wanta hojjennu kam keessatti sodaa dhiibnee sodaarraa bilisa taanee dogongora keenya irraa barachaa gara fuulduraatti immoo sodaa kamirraatti bilisa taanee hojjechuu qabna. Isiniin jechuun jaalladha. Egaa wanta hojjettan hundumaa ani hin danda'u ani nan dogongore jettee abdii hin kutiniiti illiin godhi hojjedhuu hin dandeessa. Kanaaf yaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Video berarti kalau waktu dia nagaan tura hamma saat ini waan wajjin turtaniif galatoomaa hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja ulfaadha subscribe gochuun hin dagatina bye bye.